Kana waan ta'eetiif YouTube automation jalqabuudhaaf eegaluudhaaf maal nu barbaachisa kan jedhu qabxiileewwan shanan tokko wal wajjiniin kan ilaallu ta'a jechaadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota maatii chaanaalii keenyaa har'ammoo barnoota tokko isiniif qabadhee dhufeetanan jira. Haga dhuma barnoota keenyaatti nu hordofaa jechaati. Warroonni subscribe hin goonellee chaanaalii keenya kana subscribe godhaa, nu jajjabeessaa. Viidiyoo laaltanis immoo like, share nuuf godhaa jechaati. Har'a barnoota tokko isiniif qabadhee kan dhufe waa'ee YouTube automation wal wajjiniin ilaalla. YouTube automation irraatiin maallaqa guddaa hojjechuun akka danda'amu ni beektu. Meeqaan keessantu beeka laata? Kanaaf YouTube automation jechuun maal jechuudha? YouTube automation jalqabuudhaaf guutumaan guutuutti websaayitiiwwan AI garagaraaf fayyadamuu ni dandeenya. Appilikeeshiniiwwan AI adda addaa fayyadamuu ni dandeenya. Addunyaa kanarratti chaanaalonni gurguddaan isaanii osoo viidiyoo irratti hin mul'atin chaanaalii isaanii irratti YouTube automation gargaaramuudhaan guyyaatti doolaara hedduu argachaa jiru. Kunis karaa YouTube automationiiti. YouTube automation jechuun faceless chaanaalii jedhamuudhaan beekamaa jechaadha. Namoonni barbaadan irratti hojjechuu fakkeenya mata duree nuti filannu waa'ee fayyaa ta'uu danda'a, waa'ee faashinii ta'uu danda'a, waa'ee nyaataa ta'uu danda'a, waa'ee AI ta'uu danda'a. Mata duree kana as keessaa fayyadamnee namoonni maal barbaadu kan jedhu sana yaadnee waan namoonni barbaadan yookiis maallaqa irraa argachuuti barbaadan yookiin beeksisaanii irratti illee hojjetachuuti barbaadan yoo ta'e mata duree jalqaba filachuuti qabna. YouTube automation kana hojjechuudhaaf kaameraa nu barbaachisu, maayikii nu barbaachisu, kompiitara nu barbaachisu, kan inni nu barbaachisu yoo jiraate bilbila keenyaa fi daataa qofaadha. Inni jalqaba mata dureedha. Inni lammaffaan iskiriiptii qopheessuudha. Iskiriiptii mata duree dura filanne sana iskiriiptii yaada isaa akkamittiin akka gara viidiyootti yookiis immoo gara footootti jijjiiruu akka dandeenyu iskiriiptii barreessuu qabna. Kanaafis immoo kun salphaadha. Maal gochuuti qabna? Mata duree filanne sana iskiriiptii akka nu barreessuuf ChatGPT-dhaaf laachuuti qabna. ChatGPT-n iskiriiptii akkaataa nuti gaafannetti akkaataa barbaadamutti barreessee nuuf laachuuti waan danda'uudhaaf ChatGPT-dhaan iskiriiptii keenya erga mata duree filanneen booddee qopheeffachuu hojjetachuuti dandeenya. Sadaffaan voice overidha. Sagalee kanas achuma irratti ChatGPT-dhaan seensi tokkoffaa, seensi lammaffaa, seensi sadaffaa jennee addaan nuu baasi sagalee iskiriiptii keenya muduu isaa addaan baasiitti qoqqoodii nuuf kenni jenneeni sagalee sanas immoo barreeffamaan gaafanne addaan baasee nuu kenne AI fayyadamuudhaan sagaleetti jijjiirree sagalee sana maal gochuu dandeenya? Gara voice overiitti jijjiirree hojjechuuti ni dandeenya. Voice overiitti erga jijjiirranneen booddee inni arfaffaan editingidha. Footoo qopheeffannee sanii fi viidiyoo qopheeffannee iskiriiptii isaa maal jennee qopheeffannee sana AI fayyadamnee kan qopheeffannee sana AIdhaan viidiyoo yoo ta'e gara footootti jijjiiruu dandeenya, footoo gara viidiyootti jijjiiruu dandeenya, barreeffama keenya gara footootti jijjiiruu dandeenya, barreeffama keenya gara viidiyootti jijjiiruu ni dandeenya. Kana waan ta'eetiif AI gaafannee iskiriiptii akka inni nuuf qopheessuuf erga isin booddee piroomptii fayyadamnee gara footootti gara viidiyootti jijjiirree gara sagaleetti jijjiirree edit gochuudha. Inni arfaffaan editidha. Edit erga goonee kaapkatii irra geessinee waan jiru muduu edit goonee toora qabsiifneen booddee gara YouTube'itti fiduudha. YouTube irratti maxxansuudhaan dura garuu kan nuti qopheeffachuuti qabnuu fi inni ijoo ta'e tokko ni jira. Innis thumbnailidha. Thumbnailii bareedaa ta'e kan ija namaa hawwatu, namni bira hin darbine, kan namni odoo barbaade isaa ta'u odoon barbaadeen scroll godhee viidiyoo biraa odoo barbaaduuti itti dhufee akka inni kilik godhee dirqamsiisu hojjetachuuti qabna. Kanaaf thumbnailiin keenya viidiyoo nuti hojjennu irratti ga'ee guddaa taphata. Namoonni baay'een isaanii yoo ilaaltanitti ta'e viidiyoo baanii miti kan isaan hojjetan, kan isaan sitti agarsiisan xiyya adda addaa fayyadamaniiti. Kanaaf warroonni waan akkasii fayyadaman kun YouTube automation warroota hojjetan warroota isaaniif galedha. Namoota baay'ee irra deemtanii barattaniitu jalas teessanii argitaniitu ta'a. Kanaaf sin namoota sanarraati nama sana argitanii barachaati jirtu odoon ta'in sagalee isaa fi wantoota inni achi gubbaarratti sin agarsiisu ilaalaati barachaati jirtudha. Kanaaf inni kun YouTube automationidha. YouTube automation jechuun akkuma isiniin jedhe faceless chaanaalii waan ta'eef kanaaf isa dhumaa YouTube irratti maxxansuun dura thumbnailii bareedaaf qulqulluu ija namaa hawwatu qopheeffachuu qabna. Egaa kabajamtoota daawwattoota maatii chaanaalii keenya har'a waa'ee YouTube automation haga kana ergin jedheeti YouTube automation akkamittiin akka banannu maal akka sirreessuuti qabnu barnoota heettanuun haga walitti deebinuutu turtii gaarii. Warroonni subscribe hin godhan mallee subscribe godhaa maatii chaanaalii keenyaa ta'a jechaati. Like share illee nuuf godhaa, yaada qabdan illee comment irratti nuuf barreessaa.